sababa kanaaf dargaggeessi fuudha jibbaa. Gariin ifa abdataa ansi maleen qabu. Yoyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaawwan nama barsiisan keessaa tokko isiniif qabadheen dhiyaateeraatii hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabskiraayib gochuun na waliin tura. Gariin ifa abdataa ansi maleen qabu. Miira ofiin xumuruu jechaan afaan Ingiliffaatiin masturbation kan jedhamee waamamudha. Yeroo ammaa kanatti xiqqaa hanga guddaatti, beekaa hanga wallaalaatti, kan gaa'ela keessa jiru, kan gaa'ela keessa hin jirre, suusii yookiin immoo araadaa ittiin qabamee miira ofiin baasuun ishiin dubaraa akka hin heerumne, inni dhiiraa akka hin fuune, kan gaa'ela keessa jiran immoo akka waliikaniif gufuu dhaloota kanaa kan ta'e keessaa isa tokko. Fiilmiiwwan saalqunnamtii saalaa ilaaluufis dhaloonni kun bara kamiyyuu caalaa dorgomaa hin qabu. Dur manatti kan fiigu, mana ofitti cufatee mana keessa kan turu amala gaarii qabaa, nama gaariidha jedhama. Har'a garuu dubbiin kun galagaleera. Dhaloota bara kanaa afuurri sheexanaa qofaatti adda baasee akka garaasaa akka fedhasaa filuuti itti taphachaa jira. Aadaadhaanis haa ta'u amantaadhaan gochaan kanaa araada caalu cubbuun olii qaama ofii xureessuudha. Maarre'anis waa malee durseen yaada kana isiniif hin kaasne. Haadha manaa fi abbaa manaa ijoollee lama qaban waliin jiraatanii ture. Rabbi eebbiseefis jireenyi isaanii jireenya bareedaadha. Maarree firri abbaa manaa tokko barnoota yuunivarsiitii baratee xumuree hojii barbaaddachuuf maatii kana bira dhufa. Akkuma beekamu hojiin har'a jedhamee bor amma ammati hin argamu mitire. Hanga hojii argatutti mana keessa hojii gargaaraa, yeroo hojiin maxxanfame jedhummoo deemee barbaaddachuuf manuma sana jiraachuu erga eegalee waggaa lameera. Gurbaan kun amala qabeessa manaa hin bahu jedhama. Darbee immoo dubartii ol jedhee hin ilaalullee jedhamee dubbatamaafi. Yeroo inni itti dhimmamee jaallatee bilbilee gaaffii hariiroo uumuu keessi dargaggeessaa nama gaafatu dhimmatti godhatee gaafatee yaalii godheeru hin jiru. Haa ta'uutii garuu nyaates dhugees bahees deemes dafee gara kutaasaa seenaa. Kanaan mana kana keessa otoo jiraachaa jiranii haati manaa ni ol oofti. Kan ciistu abbaa manaa ishee waliin waan ta'eef shakkiin homaa tokkoyyuu mana keessa hin jiru. Rabbi gargaarees daa'imni sadaffaan dhalate. Dargaggeessi kun mana kana keessa otoo hojiin argatiin waggaa 5 guute. Daa'imni dhalatees waggaa 2 guuta. Haa ta'uutii garuu rakkoon tokko ni uumama. Daa'imni dhalatee fi dargaggeessi kun funyaan isaanii baay'ee wal fakkaata. Dargaggeessi kun funyaan ittiin nama kaanirraa adda bahu ni qaba. Namni mana sana seenee dargaggeessa kanaa fi daa'ima kana arge icciitiidhaan abbaa manaa dhuguma garuu dargaggeessi kun fira kee aantee keedhaayii jedhanii gaafatuuni. Yeroo kana abbaan manaanis eeyyeen mucaa obboleessa koo mucaa kiyyaa jedhee deebisaafi. Kanaan otoo jiruufi guyyaa tokko abbaan manaan haala deemsa daa'ima kanaa, haala dubbisaa, fuulasaa guutummaa guutuu yeroo ilaalu gonkumaa isas haadha manaasaas fakkaatudha. Maarree jedhee yeroo of gaafatu haadha manaasaa fi mucaa obboleessa isaa dargaggeessa kana shakkuun eegala. Shakkiin isaa daran yeroo itti jabaatu rifeensa daa'ima kanaa buqqisee DNA deemee testi godha. Yeroo ilaalamus daa'imni kun kan isaa miti. Yeroo kanatti baay'ee nahuun dargaggeessa kanaan kottumee bakka tokko deemne tun bifa biraa fageessee mana yaalaa deemuun seelii qaama isaa fuusisee yeroo ilaalchisu DNA'n daa'ima dhalatee fi kan dargaggeessa kanaa wal fakkaata. Bakkuma sanatti hudhee qabe. Ani siif gadeen hojii dhabde jedheen mana koo waggaa amma kanaa yeroo gaa'u ati edaa duubatti deebitee haadha manaa koo waliin sagaagaltaa'e jedhee ajjeesu ta'e. Haa ta'uutii garuu namoonni naannoo isaanii jiran maal taatan jedhuun gargar qabanii. Abbaan manaan ammas aariidhaan haadha manaa bira deemuun rukuttaa akka malee bakka hedduu erga ishee rukutee booda daa'ima kana waliin amma dafiinarraa bahii jedhee ofirraa baasee kanaan gaa'elli hidhame. Haa ta'uutii garuu qulqullummaaf haati manaas gurbaa kana bira hin deemne, gurbaan kunis haadha manaasaa bira hin
deemne. Gaaffiin dooktarootaa bifa kamiin daa'imni kun dhalachuu danda'e silaa ulfoo qilleensaan uumamu jedhanii wal gaafachuu qorachuu eegalanii. Yaaltonni mana yaalaa kanaa dargaggeessi kun bakka jiru barbaadanii afgaaffii garaagaraa dhiyeessanii fi qorannoo laaboraatoorii godhuu fi hiriyaa qabdaa'ii jedhanii gaafatanii lagii hidhee deebisee fi dubartii waliin ciistee ni beektaa jedhanii gaafatanii ammas lagii jedhee deebisee fi akkamittiin daa'imni kun uumamuu danda'e jedhanii yeroo gaafatanii anumaafuu gaaffiidhaa jedhee deebisee fi achumaan yaaltonni mana yaalaa halkan yeroo raftu sanyiin kormaa kee hidhangala'aayii jedhanii yeroo gaafatanii eeyyeen ofii kiyyas al takka takka ofirraan baasaa jedhee deebisee fi yeroo hangamii hanga kamiiti bakka kamiiti ofirraa baastaa jedhanii yeroo gaafatan bakka argadhe kamitu namni na hin argu taanaan dhiira kiyya ofirraa baasuuf nan ariifadhaa jedhee deebisee fi gochaa kanaa yoomee galtee jedhanii yeroo gaafatan yeroon yuunivarsiitii barataa jedhee deebisee fi isaanis ragaa kana erga harkaa fudhatanii booda haadha manaa barbaaduutti deemanii haadha manaas barbaadanii argatanii mee bifa kamiin daa'imni kun uumamee jetteen shakitaa jedhanii yeroo gaafatan haati manaan karaa kamiyyuu shakuu hin danda'u ergan dhaladhee abbaa manaa koo malee dhiira gara biraa hin beeku jettee deebistii fi uffata jechuuf uffata waliin hin jijjiirratanii kutaa qofaasaa qaba eenyullee kutaasaa sana keessa hin seenu booddee garuu haati manaan mataamti ishee rabbiin kadhattee gaa'ela koo kan adda baase dhugaa koo adda naaf baase jedhee yeroo kadhatu abjuu isheeti mana qaama dhiqannaa keessatti saamunaa fayyadamaniin qaama akka dhiqate dargaggeessi kunillee qaama akka dhiqatu miira ofirraa baasuusaa erga xumuree booda harka isaa saamunaatiin akka miicu of yaree yeroo kanatti deedee ragaa kana yaaltotaa deemanii bakka mana fincaanii fi qaamatti dhiqatan yeroo laalan dhuguma cophaan qaama dargaggeessa kanaa bakka xiqqoorratti hafuu ni danda'a jedhamee qorannoonis kanaan golamanii haati manaaf abbaan darbanii haati manaan dhiira gara biraa waliin ciisuu fi yaadallee hin qabne sababa daa'imni bifa kanaan dhalateen walirraa hanga dhumaa dhaba'anii har'a nutis ofii mana keenya qorachuun dirqama nuti jedhamu seenaan kun boru mana keenyaa hin dhufne homaa ragaa hin qabnu dubartiin umrii waggaa 12 booda dargaggeessi waggaa 14 booda marsaa lammaffeessoo ni eegalu bifa kanaan ulfi akka tasaa uumamu waan jiruuf of eeggachuun dirqama rakkoon kun obbolaa mana keessa jiraatan abbaa fi intala ilmaa fi haadha hoteela garaagaraa keessatti yeroo fayyadamnu nu mudachuu nu dhaqqabuu danda'a maarree hundumaan olitti rabbi kanarraa nu haa rabbi gaditti immoo nuti of haa eegnu barri kun bara jal'aa wanti hundumtuu fuggisoo irra deemudha rabbi kana jalaa nu haa baasichaa qophiin sa'aatii kanaaf siniif qabatee dhiyaadhe kanuma fakkaati hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa ijaa qophii seenaa oromiyaatiin bor gara biraatiin wal deebinuti bakka jirtan maraan turtii gaarii gariin ifa abdataa si maleen qabu yoo marga Firkira jaalalaa kutaa lammaffaa gaaf tokko gammiin intala isaa waggaa lamaa harka qabatee deddeemsisaa yommuu deebi'u samiiraan kuftee diriirtee jirti gammiin bishaan ta'ee hafe fiigee biratti lafa dhahee samookoo jedhee gadoode samiiraan dhukkuba onnee ijoollummaa isheetii waan qabduuf baay'ee qabbanoofteetti gammiinis adda ishee maddii isaatti qabee hirqinfatee boo'e yeroo inni abdii kutatetti dhahannaan onnee ishee suuta jechuu eegalte gammiin hin amanne dafee ariitiidhaanis gara hospitaala jimmaatti geesse samiiraanis wayyooftee hojii akkam baay'isnetti himame gammiin samiiraadhaan afaan boollarraa deeffachuusaa yeroo mara yaadata miira gaafasiis gonkumaan dagatu samiiraa fi gammiin akkasittiin walitti hafani ilma tokko dabalachuunis maatii gaarii ta'ani gammadaan leensaa waliin yeroo haasa'u jaalalli bara keenya hafe jechaa itti haasa'a leensaan maatii jaalalaa keessaa waan dhalatteef jaalala dhugaa nama hubatudha haatii fi abbaan ishee maalirraa eessa akka gahan ni beekti fuula nama harkisu qabaattus nama hunda waliin walii galtee waan taphattuuf dargaggoonni gaaffii jaalalaa isheef dhiyeessuuf karaa hin argatani namoonni hedduunis kun jaalalleen dhabdu jedhanii hedduuttis ishee sodaatu warri kaan immoo hunda waliin waan haasoftuuf utuun jaalladhees nama raachiti jechuun otuu hawwanii dhiisu leensaan garuu onnee qulqulluudhaan kan badhaate ture poolisii oromiyaa dorgomuudhaanis magaalaa
shaambuutti ramadamte. Maatiin ishee qabeenya waan qabaniidhaaf haala gaariidhaanis otoo rakkatiin jiraatti. Barnoota yuunivarsiitii xumurtee waan qacaramteefis yeroo baay'ee naannoo waajjiraarra hojjetti. Uffata seeraas darbee malee uffattu. Namoota hedduu faana haasoftee waan taphattuuf poolisii ta'uu ishee muraasatus beeka. Amaluma ishees ta'ees deemsa miilaa yookiin wookiin jaallatti. Magaalaan Shaambuu waraanni adda bilisummaa Oromoo jira jedhamee waan shakkamuuf sakatta'iinsi ni baay'ata. Yeroon isaas yeroo diddaa garbummaa waan tureef dargaggoonni hedduun hidhamaas turani. Galgala uffata jaakkeettaa keessa harka ishee kaawwattee irraan gadee baankii Awaashiin osoo gadi bu'aa jirtuu ijoollee dhidhiitamtu argite. Mucaa dhidhiitamaa jiru kana yeroo argitutti garaan ishee baay'ee ni nahe. Ija keessa laaluufis ni qaanofte. Hanga har'aattis miirri akkasii ishee qunnamee hin beeku. Qaamni isaa guutummaatti nama ispoortii hojjetu fakkaata. Dhimma isaanan hordofa jechuunis konkolaataatiin waajjira poolisii geessanii kan qoratu ishee waan ta'eef carraa kanatti fayyadamtee isa baruuf haala mijeeffatte. Jalqabni jaalala ishee asitti ture kan eegale. Maqaan isaas Kennaa jedhama. Godina Iluu Abbaa Booraa naannoo magaala Hurrumuu baadiyyaa Manaalaa jedhamtu keessatti dhalate. Warra kaan waliin erga qorattee booda isaatiin qofaatti waamte. Akka warra kaanii isatti fuula hin micciirranne. Fuulli ishee ifaadha. Hojii isaaf eenyummaa isaa erga gaafattee booda ija addaatiin ilaalte. Uffata seeraas waan hin uffanneef xumureera. Anaafisii waliin baana jechuun harka ishee adda cinaatti diriirsitee nagaa dhaamtee baate. Kennaan hojii ijaarsaa hojjeta. Miira leensaa keessa burraaqu hubachuu hin dandeenye. Waajjira poolisiidha erga bahanii Kennaan poolisiin fakkaattu bareedina akkasiis poolisoota keessatti argeen beeku. Ani poolisii warra ta'anii warra jaarsa dhabee fi warra barnoota hin baranne se'a. Yogguu leensaatti jedhee odeessu leensaan kolfaadhaan gaggaba. Namni kolfa shamarranii argee hin gaggabne yookiin immoo hin mo'atamne hin jiru jechuun nama dandeessisa. Kennaatti garuu onneetu dhagaatti ta'e malee leensaanis deebistee ani abbaan koo baay'ee na jaallata. Haadha jaalala beektutus na guddise. Ijoollummaa koorraa ka'ee poolisii ta'uu waan hin barbaaduuf malee digirii isa jedhan tokkoffaasaa fudhadheera. Yogguu ittiin jettu Kennaanis deebisee qalbiin koollee poolisiin jaallatu koottu garuu bunansi affeera jedhee wal fudhatanii kaaffee seenani. Galgala keessa magaalaan Shaambuu qilleensa miidhagaadhaan dabalamtee waan biraa fakkaatti. Kennaan seenaa isaa dubbachuuf of qusate. Leensaan garuu iftoomina waan qabduuf hunda isaatti guurtee Kennaatti himatte. Akka waan jaalallee ishee ta'eettis of gadhiisteetti taphatti. Garaan jaalate gowwaadha jedhu mitiire. Jaalala qulqulluu maatii isheerraa kan dhaalte fakkaata. Haati ishee Samiiraaf abbaan ishee Gammadaan jaalalli isaanii isheef miti nama isaan beekuufuu barnoota guddaadha. Samiiraan amantii musliimaa, Gammadaan immoo ortodoksii ta'anii waggaa dheeraa waliin jiraatanii. Leensaanis karaa ishee amantaa pirootestaantii hordofti. Mana tokko keessa jaalala tokkoof amantaa sadiitu jira. Lafti waan deemee jiruuf Kennaa fi Leensaan bilbila wal jijjiiranii adda bahani. Konistaabil Leensaan qorannoo yakkaa irratti qaxalee waan taateef beekamtii addaas qabdi. Amma jaalala Kennaatiin liqimsamaa deemtus Kennaan dhimma jaalalaa eenyuufuu hin qabu. Akkaataan inni biyya isaatii bahee fi qormaanni jireenya keessatti dabarse onnee isaa adochaniiru. Umuriin isaa waggaa 8 otoo jiruu ture. Harmeen isaa lubbuun ishee addunyaa kanarraa kan dabarte. Abbaan isaa dubartii mucaa qabdu otoo hin turiin waan fuudheef haadha buddeena hamtuurra bu'e. Ganamaaf galgala mudhii qabattee arrabsiti. Manaa sariitee guyyaatti mukarra boo'aa bulees ni qaba. Guyyaa tokko intala ishee soofsiistee Kennaan na qabate jedhii abbaa isaatti himi jettee otoo gorsituu gurri isaa dhagahe. Guyyaa kanas ulee fudhatee lamaan isaanii cagaduun baqatee magaalaa Hurrumuu mana shayii tokko keessa gale. Yeroos mucaa xiqqoos waan tureef hojii humnaa olii hojjechuu hin danda'u. Ganamumaan qormaanni kan itti baay'atte Kennaan achiis badee magaalaa Beddellee gale. Keessummeessaa ta'uunis hoteela moo'aa keessa waggaa 3 hojjete. Achi keessatti ture kan inni mahaandisa ijaarsaa obbo Gullilaatiin walitti dhiyaatani. Leensaan seenaa isaa kana hunda gonkumaa quba hin qabdu. Bilbila isaa eegdi. Innis isheef hin bilbilu. Lakkoofsa isheeyyuu sirriitti hin qabanne ture. Gaafa ishee dhaagamus ofuma ishee bilbiltee yogguu irraa kaasu
ati eenyudha jedhee ishee gaafate. Yommuu kanatti Leensaan akka inni fedha ishee hin qabne hubattee gurra isaa irratti bilbila cufatte. Isa abbaan ishee gammadaan jaalalli bara keenya hafe ittiin jedhes ni yaadatte. Dhugaa kee jette ofittis oomattaasuuf jaalalli ishee yaadde ganamaan jalaa maseeni. Kennaan erga hoteela moo'aarraa ba'ee ijaarsa gamoo irratti gargaaraa ta'uun hojii eegale. Wanta hundaanis jabaataa fi barbaadamaa ta'aa adeeme. Seenaan jaalala isaa immoo achirraa eegala. Kennaan ijaarsa dhuunfaadhaan qabatee hojjechuu eegale. Jireenya bareedaa hedduus dabarseeti jira. Jireenyi isaa kaleessaa hanga abjuutti fakkaatutti jijjiiramees jira. Seenaa isaa yeroo hedduus feesbuukii irratti maxxansaa ture. Galaaneen immoo hordoftuu isaati. Kan jalqaba irratti laayikii xiqqoo fi yaada irratti kennus isheedha. Guyyaa tokkos isheen wal barra jechuudhaan karaa keessaa ergaatti ergite. Bareedinas waan qabduuf keessi isaa fudhatee bilbila wal jijjiirani. Galaaneen barnootaan magaalaa Finfinnee keessatti kolleejjii dhuunfaa fayyaa baratti ture. Waliin dubbii isaa waliin godhan jaalala hamaa keessa isaan buuse. Hanga wal arganittis sardamanii. Jaalala eegaluun salphaa ta'us xumuruun garuu wal'aansoo guddaadha. Kennaan seenaa dheeraa qaba. Leensaan akka amala ishee deemsa galgalaaf daandii qabattee osoo deemtuu ammas fuula walitti dhufanii. Leensaan lafa laaltee bira darbuuf kaanaan Kennaan konistaabil na irraanfattani moo yokkuu ittiin jedhu lakkii seen irraanfanne atis achumarraan baddee bilbila koollee balleessiteetta jettee deebistee fi Kennaanis deebisee lafti waan natti tolaa hin jirreef xiqqoo waliin deemnu yoo jaarsi kee si hin shakkine ittiin jedhe. Isheenis deebistee jaarsa maalii ammaa fi waan akkasii keessallee hin galle kokkolfaattiin jette. Innis tole kaa jechuun waliin deemsa eegalanii. Otuu waliin deemanis Leensaan mee seenaa jaalala keetii natti himi waan akkasii dhaga'uun baay'ee natti tola ittiin jetteen. Kennaanis deebisee waa'ee Galaanee seenessuufiitti ka'e. Galaaneen Finfinneetti waan barattuuf achi deemuun dirqama ture. Yommuu buufata konkolaataa keessaa ba'u isheen barnootaa galaa turte. Isheen arguu baattus inni garuu ishee argee ture. Bilbilee waamee suuraa walii waan beekaniif adda baafachuun isaan hin rakkifne. Kennaan itti fufee waanumti addunyaa kanarraa si miidhu jaalala yoo hin obsine kan si maraachus isa jechuun miira aarii qabuun yerootti haasa'u. Leensaan itti garagaltee ilaalte xiiqiidhaan waan guutame fakkaata. Leensaan haalli bitaa itti galus seenaa kana dhaga'ee fixuun qaba jettee dhaggeeffachuutti kaate. Kennaanis itti fufee waa'ee Galaaneetti dubbachuu eegale. Jaalalaaf bakka guddaan qaba. Nama jalqabaa koos turte. Finfinneetti yommuun ishee waamu hiriyaa ishee waliin dhufan. Anaaf ishees wal dubbisne laaqana erga hiriyaa ishee waliin nyaannee booda wal beellamnees adda baan. Isaan booddees lamaan keenya qofaatti wal arguu eegale. Torbee lama guutuu isheef jedheen achi ture. Sababa hojiifis deebi'een deeme. Ilaa ani harmee waan hin qabneef akka harmee koottiin ishee ilaala. Miira itti sardameen ishee gaafadha waan tokkollee hin qabu. Waliin bulleeyyuu fedha kana waan isheenis hin qabneef ofittisuun ishee waliin buleera. Waanan ta'uu hin dandeenye hunda ishiifis ta'eera. Tish durbi ammaamu jechuun haayilaandii fuuldura isaa jirtu dhiitee gama ishee buuse. Leensaanis dhimma koo jettee dhaggeeffate. Achii booda hoo akkam taatan jettee yeroo gaafate innis itti fufee nagante kaa nama qabeenya qabutti heerumuu isheen dhagaye. Hanga wanti kun hundi narratti raawwatamutti bilbilaan na haasofsiisaa turte. Yeruma heerumte sana ture kan isheen bilbila isheen irratti cufatte. Waggaa 5 otoo dhalaa biraa ol jedheen laalii akkasiin nagantee heerumu. Jaalala mi'ooftuu anaaf ishii waliin dabarsine yaadachuufillee yeroon argan. Ani immoo ergasii akka nama maraatii na godhee qalbiin koo na keessaa fuudhame. Lafa isheen lixxes hanga yoonaas qorachaan jira jedhee otoo dubbachaa jiru Leensaan afaan isaarraa fuutee ilaa kunoo dubarri waan hedduutu ishee yaaddeessa. Maatii dadhaboo yoo qabaatte waa'ee isaanii dhiphata. Umuriin koo yoo deeme kan na fuudhuu dhibuu danda'a jettee yaaduu ni dandeessa. Yookiin atis kunuunsuu dhiisuu ni dandeessa ta'a. Kanaaf itti murteessii yokkuu ittiin jettu Kennaan ilaalcha ildiin mataatiin ilaalee isin faayidaa mataa keessanii malee onnee keenya si dhugaa yoom hubattu silaas nagaan buli ittiin jedhee karaarraa jallifate. Onneen isaa Galaanee irraanfachuu dadhabe. Keessa isaatti haaloo kuufatee adeema. Jireenyis isatti hadhaa'ee otoo qofaa deemuus ohumatti haasa'a. Dubartoonni isa jaallatan hedduun otoo jiranii waan isheetti isa maraachuu gonkumaa namaaf hin galu. Hiriyoonni isaas hiree kee jiraadhu aariin bara si hin fixiin isa jedhu ture. Inni garuu viidiyoo otoo wal dhungatanii of waraabanii of kaasan ilaalaa oolee bula ture. Guyyaa guyyaattis bilbila jijjiiree sagalee ishee dhaggeeffatee cufa. Guyyaa tokkos Leensaadhaaf bilbilee sin barbaadaa koottu ittiin jedhe. Leensaanis isa duraarra haalaan miidhagdee waan biraa fakkaatteetti dhufte. Erga xiqqoo waliin deemaniis waan xiqqoo si rakkisu ittiin jedheen. Isheenis deebistee waan hin danda'u taanaan maalumayyuu haa ta'u jettee deebisteefi innis akka isheen lakkoofsa bilbilaa Galaaneetti bilbiltee eessa akka jirtuu fi hiriyaa ishee durii fakkaattee akka haasofsiiftuufi ture. Leensaan
garuu gonkumaa kana hin godhu jetteen lammaffaa immoo akka isan fayyanne sitti himte. Innis akkamittuu amansiifatee isheenis bilbiltee fi magaalaa Burraayyuu jiraachuu ishee fi heerumtee jiraachuu isheetti himte. Innis Leensaa galateeffachuun akka deebisanii wal arganitti hime. Hammatee yommuu inni itti maramus Leensaan ija ishee cuftee itti goggogdee hafte. Isheenis afacho garuu maaliif barbaadde teessoon tala kanaa jettee yeroo gaafattu yoo bubbulle walumaan ilaalla jedhi nagaan buli jedhee yeroo walirraa gargar bahanii Leensaan dhimma kana of keessa naannessuutti kaate. Innis ganamaan ka'ee gara magaalaa Burraayyuutti malee. Itti fufaa. Barreessaan Kennaa Darajjee, mata duree Kirkira Jaalalaa. Jaalatamtootaaf hordoftootaa qophii Oromiyaa 24 kutaa lammaffaa asoosamaa Kirkira Jaalalaa Kennaa Darajjeetiin barraa'ee akka itti bohaartan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Yaada keessan komentii jalatti naaf barreessaa jechaa sheerii fi laayik gochuun akka na deeggartan kabajaan isin gaafadha. Kutaa gara biraatti hanga walitti deebinutti Rabbii addunyaa kanaaf araara haa buusu jechaa turtii gaarii.